Ogummaa Waaqayyootti hirkachuu. Jireenya keenyaa fi ogummaa Waaqayyoo moo kan mataa keenyaatti hirkachaa jirra laataa? Ogummaa Waaqayyootti hirkachuu fi hirkachuu dhiisuun maal akka ta'ee fi maal akka inni namatti fidu fakkeenya seenaa Saaraa fi Salamoon irraa waa barachuu dandeenya. Seenaa Abrahaamii fi kan haadha manaasaa Saaraa kan sagalee Waaqayyoo keessaa seera uumamaa boqonnaa 12 hanga boqonnaa 26 keessatti barreeffamee jiru beektu jedheen amana. Saaraaf Abrahaamii namoota Waaqayyo saba guddaan isin godha jedhee kakateef turani. Haa ta'u malee hanga dulloomanitti mucaa tokkollee hin qabanii turani. Kakuu Waaqayyoos eeguudhaan yeroo baay'ee dabarsani. Guyyaa tokko Saaraan ogummaa mataa isheetti hirkatteetu Abrahaamiin ani silaa dulloomeera tarii Waaqayyo karaa hojjettuu koo Aggaar nu eebbisa ta'aatii isheerraa mucaa naaf godhadhu jetteetu itti himte. Ogummaan sunis kan Waaqayyo biraa ta'e waan hin turree fi dhumni isaa bareedaa hin turre. Egaa akkuma Saaraa nutis yeroo tokko hubannaa, beekumsaa fi ogummaa mataa keenyaatti hirkanneetu murtoo adda addaa murteeffanna ta'a. Inni kunis miidhaa nutti fida. Mootiin Salamoon garuu ogummaa Waaqayyootti hirkate. Isa barbaaddates. Sagalee Waaqayyoo keessaa mootota isa 1ffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 7 hanga 10 irratti Salamoon akkas jedhe. Yaa Waaqayyo gooftaa koo, ani garbichi kee iddoo abbaa koo Daawit mootii akkan taa'u gooteetta. Ani garuu ijoolleedha, attamitti akkan bulchus hin beeku. Ani garbichi kee saba kee warra ati fo'attee dhuunfaa kee godhatte saba baay'ee guddaa isa baay'ina isaarraan kan ka'e lakka'amuu hin dandeenye gidduun jira. Kanaafis saba keetiif firdii qajeelaa kennuudhaa fi hamaa fi gaarii gargar baasee akkan beekuu fi yaada hubataa ana garbicha keetiif kenni. Kanaa achi saba kee saba guddaa kana eenyutu bulchuu danda'a ree jedhe. Mootiin Salamoonii yeroo mootummaa isaa dhaabbachuu jalqabu Waaqayyoodhaan waaqessuudhaan jalqabe. Waaqayyos maal akka inni barbaadu yeroo inni isa gaafatu ani wallaalaadhaatii ogummaa fi beekumsa naaf kenni saba keen ittiin geggeessaa jedheetu Waaqayyoon ogummaa kadhate. Waaqayyos ogummaa inni ittiin saba sana bulchuu hin kenneefi. Salamoonii dargaggeessa ta'ee utuu jiruu qabeenyaa fi mo'icha dura ogummaa fi beekumsa Waaqayyoo kadhate. Salamoon egaa waan abbaa isaa Daawit irraa barate shaakala isaa yookiin immoo beektoota abbaa isaa wajjiniin turanii isaanitti hin hirkanne ogummaa Waaqayyo biraa argamutti hirkate malee. Kanumaanii Salamoon waggaa dheeraadhaaf saba Israa'eliin bulchuu danda'e. Akkasumas hojii gurguddaa baay'ee hojjete. Mana qulqullummaa Waaqayyoos ni ijaare. Nutis har'aa Salamoon irraa waan baay'ee baranna. Jireenya keenyaa fi waan aadaarraa barannee, waan maatii keenyarraa agarree, waan ogeessota hawaasa keenya keessa jiran irraa barannee, barumsa keenyaa fi dandeettii keenya irratti utuu hin taane, ogummaa Waaqayyo nuuf kennu irratti akka hirkachuu qabnu irraa baranna. Gaa'ela keenyaaf jiruu miindeeffamnee hojjennuuf, tajaajila keenyaaf, ijoollee keenya guddisuudhaaf, ollaa keenya wajjin jiraachuudhaaf, waan goonu hundumaaf ogummaa Waaqayyoo kadhachuu fi itti hirkachuutu nurraa eegama. Egaa kanaa booda akka Saaraa ogummaa mataa keenyaatti hirkachuun akka jireenya keenya hubu baranneerra. Kottaa har'aa jalqabnee ogummaa Waaqayyootti haa hirkannu. Jireenya koo hundaaf, gaa'ela koof, hojii koof, mana koo bulchachuudhaaf ogummaa naaf kenni jennee Waaqayyoon haa kadhannu. Dabalataan ammoo sagalee Waaqayyoo haa barannu, haa dubbifannu. Sagaleen Waaqayyoo ogummaadhaan guutuudha. Sagalee Waaqayyoo yoo dubbifannee, yoo barannee fi yoo duukaa buune karaa ogummaarra nu geggeessa. Nagaattis nu jiraachisa. Waan hamaa hedduurraas nu oolcha. Inni durii darbeera har'aa kaasnee garuu ogummaa Waaqayyootti haa hirkannu. Waaqayyo isin haa eebbisu.